Taateen Sooriyaa keessaa fi Turkiyaa keessatti ta'amaa ture. Akkasuma Libnaan keessatti mucaa odoo onlaayinii liiviirra jirtu dachiin soso'uudhaan wantoonni biyyoota sadiin kana keessatti akkasuma biyyoota sadiin kana qofa odoo hin taane Jaappaan keessatti illee wantoonni akkanaa deemamaa jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akka nagaa keessanii fayyaa keessanii wallaahi baay'ee tokko kanatti dhagamee gadda koo ibsachuu kan barbaade. Taateen yeroo ammaa Turkiyaa keessa akkasuma Beeruut Sooriyaa Jaappaan jechuudha. Biyyoota kana keessatti taatee adda keessattuu biyyoota Turkiyaa keessatti waan nama gaddisiisudha wallaahi lazim. Ana baay'ee tokko na gaddisiise baay'ee natti dhagame wallaahi lazim. Kufaan illee natti jira. Wallaahi Rabbiin waan kana nurraa haa deebisu kuni mallattoo qiyaamati. Wallaahi lazim baay'ee tokko natti dhagame. Haadha daa'imaatu jira, dubartii ulfaattu jira, soso'uu ardii kanarratti biyyoota kana keessatti nama hedduutu miidhame keessattuu Sooriyaa fi Turkiyaa keessatti nama hedduutu miidhame. Beeruut keessatti illee akkasuma jechuudha. Libnaan wallaahi lazim waan nama gaddisiisudha. Rabbiin kenna nurraa haa dhaabu, Rabbiin asumaan qabbala nu haa taasisu. Wallaahi kunni akkuma dandeenyu amantii kenna otoo kadhanne baay'ee natti tola jechuudha. Maaliif hojjetta yeroo ammaa kuni wallaahi baay'ee tokko kan nama bakka haaluma keenya jechuudha. Haaluma keenyatu wallaahi kana hunda fide. Ani waan jedhuun beeku. Wallaahi waan jedhuun beeku hammuma beekurraa dubbachuuf malee waan kana irraa natti dhagameetiin hin dhufe malee dubbii beekuuf otoo hin taane. Wallaahi wanni kun waan baay'ee namatti dhagamudha. Rabbiin asumaan nurra haa qabbaneessu. Akkuma amantaa keessaniitiin du'aayii walii godhaa, dhiifama wal gaafadhaa. Kalaas amma kalaas isa dhumaa jechuudha. Maaliif hojjettan har'a sakandii muraasa keessatti nama haqni isaanii dhumuu jechuun Turkiyaa keessatti, Sooriyaa keessattis akkasuma Libnaan keessattis jechuudha. Wallaahi waan baay'ee tokko garaa nama nyaatudha. Obboleeyyan kiyya wallaahi akka haala amala keenyatiif Rabbiin nuti hin dallanne kun dallansuu Rabbiiti. Wallaahi Rabbiin keenya nurra haa dhaabu, Rabbiin keenya nurra asumatti jechuudha. Maaliif hojjettan wallaahi lazim kalaas amma kun mallattoo qiyaamati. Obboleeyyan kiyyaa warroonni walitti qiryettanii walitti zannaabattanii jiraattan yoo ta'e dhiifama wal gaafadhaa. Rabbii keessan kadhadhaa. Amantaa kamiin Rabbii keenyatti bo'uun bareeda. Wallaahi Rabbii keenya haa kadhannu akka nu hiitiif nu Rabbi nu goone jechuudha. Akka nuti keessa jiru, akka ilmi namaa keessa jiru, akka ilmi namaa itti jiru qullaa deemu jechuudha. Ilmi namaa kun uffata isaa baafate qullaa deema kalaas qullaa deema. Wallaahi Rabbiin kan dallansuu kana nutti agarsiisa jechuudha. Kuni mallattoodha beekaa. Obboleen kiyya kun mallattoodha. Wallaahi waan baay'ee namatti dhagamudha. Wallaahi yoo viidiyoo sallaalee wallaahi baay'ee obboleen kiyya jidduudhaan sagalee wantaan dhageessise. Obboleen kiyya inshaallah ani gama kan kootiin namni kirnatti jedhe karaa miidiyaa kana yoo kan jiraatu ta'e dhiifama isin gaafadha. Maaliif Rabbiin ruuhiin guyyaa baatuun beeku Rabbiin akkitti nu katabee guyyaa ruuhiin tenna baatu warroota bakka tokkotti sababa kanaatiin hollannaa ardii kanaan bakka tokko akkatti Rabbiin ganama isaanii katabe jechuudha. Kan akkatti Rabbiin isaanii katabe wallaahi guyyaa duunuun beenu. Kanaafuu namni natti qirjetta yoo jiraate dhiifama isin gaafadha. Maaliif hojjetan kun waan nama suukaneessudha. Wallaahi lazim baay'ee tokko waan namatti dhagamudha jechuudha. Wallaahi Turkiyaan keessee amma haala hamaa keessa jiranii waa hedduun miidhamee nama miidhamee qabeenya miidhamee nasbeen qabeenya caalamu nasbeen namaa kan miidhamte garaa nama nyaataa qabeenyi homaa miti. Wallaahi nasbeen namaa kan miidhamte dubartii ulfaattu keessa jira, daa'immantu keessa jira, manguddoota keessa jira. Wallaahi waan namatti dhagamudha. Rabbiin kiyya asumaan qabbala nu haa godhu, asumaatti nurra haa dhaabu. Rabbiin nu haa laaffisu isinin jedha obboleeyyan kiyya. Wallaahi baay'ee tokko kan nama suukaneessudha. Namni waa'ee kanaa dhiisee ammallee haalli amma keessa jiru haala hamaadha jechuudha. Biyyuma garaagaraa keessattuu jibbiinsa jira, jaalalli hin jiru. Bakka ani hin beeku wallaahi lazim waan ilma namaa Rabbiin akkana godheef hin beeku. Bakka kamiyyuu biyya kana keessatti immoo dhugaa isinin jedha uummanni Turkii kun uummata kabaja namaaf qabu jechuudha. Biyya ofiitii fi nama kamuu yoo keessa kan naqe kan keessu kabaja qabu ofillee jiraachuu baadhu hamma odeeffadhutti biyya jaalala qabdu jechuudha. Garuu immoo Rabbiin fidee musiibaa biyya sanitti buuse wanni akkanaa kun uumamee Rabbii waan akkana nutti fidini
inshallah yaa rabbi kee rabbiin nurra haa qabu. Wallaahi waan ulfaatudha. Namni gisee ammaa kana gara rabbii dhiisee gara addunyaan gara biraa deemaa jirti jechuudha. Maaliif gara rabbii dhiisee jiru jechuudha. Namni gisee ammaa akkuma argaa jirtan kana bakka jireenya waan mallaquma kana laalee haala hamaa keessa seenaa jira jechuudha. Akka ta'e waan hin taane dalaguu, qullaa deemuu, uffannaan isaanii surreen uffachuu maal jechuun wallaahi asiin kun jechuudha. Dallansuu rabbiiti. Dallansuu rabbiiti waan namatti dhagahamudha obboleeyyan kiyya. Waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Kuni haala amala keenyati jechuudha. Rabbiin akkasaniif nuun goone. Wallaahi baay'ee nama gaddisiisa obboleeyyan kiyya. Rabbiin nurra haa qabu waan hin taane rabbiin nurra haa qabu. Rabbiin imaana nu haa kennu. Caaltuun imaana rabbiin nu haa kennu. Wallaahi ani waan dubbadhuun beeku. Wallaahi dhasiin baay'ee ulfaata. Jireenyi kun baay'ee ulfaataa jira. Jireenya ulfaatu kana rabbiin nurra haa qabbaneessu. Ummata kanallee ummata jallataa kanallee rabbiin haa qabbaneessu. Rabbiin gara rabbii isaa haa deebisu. Wallaahi keessattuu ummanni tiktookii ummata fokkataadha. Fokkataa jechuun ka rabbiin nama ka gara rabbiillee nama gorsan jiru garuu ummanni irra guddinni isaanii ka gara rabbii nama gorsan hin taane ka shayxaana qofaati jechuudha. Ummanni tiktookii kanaa kun maali yoo jettan akkuma argaa jirtan kanatti jechuudha. Wallaahi tarii dallansuu kanas ta'uu dandeenya waan rabbiin nutti dallanneetii hin beeynu obboleeyyan kiyya. Ani waan dubbadhullee hin beeku jechuudha. Waan haasa'ullee hin beeku. Hammuma danda'amee waan kanarraa dubbadha jedhee dhufe wal haa gorfannu obboleeyyan kiyya. Wal keerii walii haa yaannu. Waan hama akka hin dalagne waan hamarraa akka fagaannu waan rabbiin hin jaalallerraa akka fagaannu rabbiin kiyya yaadaa muraada keenya nu guute gara keerii irratti gara quraana irratti rabbiin nu haa deebisu. Wallaahi obboleettii takkatu maal jedhe isinitti fakkaata. Ani yeroo hundaa yeroo quraana qara'u quraana kanarratti baay'ee tokko yeroo quraana yeroo karaa bilbilaan laalu malee obboleettii tanaa du'aa inaa godhaa fi obboleettii rabbiiti. Yeroo quraana banee akkana jedhu qaama kiyya kana guututu na hollata. Qaama kiyya kana guututu bakka imimmaan kanatu ijaan na jigaa yeroo quraana harkatti fuudhu. Bakka hin qara jedhee yeroo quraana kan harkatti fuudhu hin danda'u jetti. Yoo bilbila irraa qara'u naaf wayyaa quraana fuudhamu jedhu akkatti mee obboleettii xiyya tanallee asumaan du'aa inaa godhaa fi maaliif yoo ittiin obboleettiin xiyyatu baay'ee tokko hawwii quraana qabdi. Garuu mootu yoo quraana kana fuutee qara'uu barbaadde yoo ani quraana kanatti niyyadhee dhufee taa'e quraana irraa qara'a bilbila irraan qara'u yeroo jedhu yeroo boqonnaa kiyyaa quraana kana qara'uu hin danda'u jetti. Ganaa bilbila irraa qara'a. Obboleettii xiyya tanallee du'aa inaa godhaa fi maaliif wanna quraana kana isii yeroo barsiisu jismii kiyyatu na hollata. Imimmaantu jaana jigaa mataatu na dhukkooyetti yeroo quraana akkatti addaan banamee obboleettii xiyya tanallee du'aa inaa godhaa fi wallaahi mujattii miskiina yeroo dalaguu fi geeffatte akka nuyi waan biraatiif fi quraana isii saniif fiitti rabbiin quraana kanallee isii haa laaffisuu fi rabbiin yaada muraada isillee isii haa guutu. Nuti wallaahi bakka tokko tokkotti hin jira garuu miidiyaa kanaaf garuu wallaahi rabbiin namni gara rabbii ofiitti gore isaatu caala jechuudha. Diinii ofii jabeeffachuu jechuun wallaahi wanni tana geettu jirtu obboleeyyan tiyya. Obboleettii tiyya tana du'aa inaa godhaa fi rabbiin isii haa qajeelchu rabbiin isii haa laaffisu rabbiin yaada muraada isii haa guutu. Akkas isiniin jechuu barbaade obboloota koo ani wanni isinitti dhaamadhu jabaadhaa du'aa jabaadhaa rabbii keessan kadhadhaa du'aa haa jabaannu walitti du'aa haa jabaannu sharrii namatti yaadu haa dhiibnu keerii namaa haa yaadnu. Uummata kan godhu kun warri akkasitti qabeenya kana qabu nasbeen isaa darbitee qabeenya isaa darbe jechuudha. Addunyaan tuni midhuu libsuu haganuma jechuudha. Wallaahi waa tokko keessa hin jirtu. Isiniin jechuu barbaadaa obboloota koo warroonni natti rifatta yoo ka jiraatan ta'e natti zannaa madda yoo ani garuu akka kiyyatti namallee wal quban qabu rabbiin kiyya asumaan
yoo waa isinitti balleessee dhiifamu jechuun ijoolleedhaan wal quban qabu namaan haasa'an qabu namni qirnatti